guyyaa isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Oduu dubbisuun taasisa wajjin turu hawaasoo ta'an jalqaba irratti kan oduu. Yuunaayitid Isteetsi lola Tigraay keessan wal qabatee qondaaltota Itoophiyaa fi Eertiraa irratti uggura viizaa akka keettu ifatti beeksifte. Giddugalli aadaa Amaaraa guddaan magaalaa Finfinnee lafa tufaa humnaa irratti akka ijaaramu biqinnaan lafa kaaree meetira 42,000 ol kennuu guyyaa kaleessaa ibsameera. Maqaa haadha siinqeetiin daldaluu dura haadholiin siinqee ajjeesuu fi hidhuun haa dhaabbatu jechuun jiraattonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dubbataniiru. Oduu biyya alaatiin misirroota Hindii dhoorkaa COVID-19 jecha qilleensa irratti wal fuudhuun dhagahame. Gaazexeessaa tokko to'achuuf xiyyaarri balali'aa ture kallattii isaa jijjiiree akka qubatu dirqisiifameera. Babal'ina oduutiin Yuunaayitid Isteetsi lola Tigraay keessatti wal qabate qondaaltota Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas kan deeggarsa namoomaa danqan jette amantoorratti uggura viizaa akka keettu ifatti beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antonii Blinken ibsa baasaniin gama dippiloomaasiin tarkaanfiin guddaan taasifamus kanneen lola Tigraay keessaa qooda fudhataa jiran rakkinicha hiikuuf nagaan furuuf tarkaanfiin hiikuu qabu hin fudhanne jedhan. Yeroon hawaasa idil addunyaa tarkaanfii fudhatu amma jechuun uggura viizaa qondaaltota Itoophiyaa fi Eertiraa humna addaa Amaaraa fi TPLF irratti labsuu beeksisaniiru. Uggurri kun maatii namoota kanallee dabaluu akka malu ibsameera. Mootummaalee kanas tarkaanfii akkanaa akka fudhatan Ameerikaan waamicha dhiyeessite. Dabalataan deeggarsa diinagdee fi nageenya Itoophiyaa irratti dhoorkaa bal'aa keenyarra jechuun Antonii Blinken ibsaniiru. Torbaan darbe barruu fooriin poolisiin dhimma kana maddeen eeruun gabaasee kan ture yoo ta'u kan waliin fuulduratti Ameerikaan imaammata to'annoo daldalaa ittisa kan biyya tokko teeknooloojii waraana Ameerikaa akka hin fayyadamne dhoorkuu malu akka fiddu Blinken akeekaniiru. Murteen kun erga jiilli addaa Ameerikaa gaanfa Afrikaatti muddee Jeefar Filman daawwannaa taasisaniin deebi'anii booda dhagahame. Ammatti qondaaltonni uggurri irratti kaa'ame kam akka ta'an hin beekamu. Tajaajilli viizaa qondaaltonni hin argatan jechuun Ameerikaa seenuu hin danda'an jechuudha. Itoophiyaa fi Ameerikaa michummaa yeroo dheeraa qabu. Haa ta'u malee dhimma Tigraay wal qabatee muddamatu jira. Tarkaanfii Ameerikaa kana booda gama Itoophiyaanis deebiin kennameera. Ameerikaa murtee kana murteessuu dura namni dhiyoo pirezidaantii Joo Baayiden kan ta'an Senaatara Chris Coons qondaaltota Itoophiyaa waliin mari'ataniiru. Akkasumas jilli addaa gaanfa Afrikaa muddee Jeefar Filman biyyoota gaanfa Afrikaa daawwataniiru. Torbaan darbe Seeneetiin Ameerikaa dhimma Tigraay irratti wal ga'uun sagalee guutuun murteesseera. Imbaasiin Itoophiyaa Ameerikaa jiru murtee Seeneetii mufachuu ibsuun ibsa sanbata baaseen komii ibsuun isaa ni yaadatama. Lammiileen Itoophiyaas harka keessan Itoophiyaa irraa kaasaa jechuun magaalaa Finfinnee daandii hiriira bahuun mormii ibsaniiru. Erga lolli Tigraay eegalee gamtaan Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebiin yaaddoo akka qabanii fi haalli namoomaa lammiilee nagaa miidhamuu irra deddeebiin ibsaa kan turan yoo ta'u kanumaan wal qabatee qaamoleen lamaan kana dura deeggarsa maallaqaa taasisan akka dhoorkan beeksisuun ni yaadatama. Giddugalli aadaa Amaaraa guddaan magaalaa Finfinnee lafa tufaa munaa irratti akka ijaaramuuf biltsiginnaan lafa kaaree meetira 42,000 ol kennuu guyyaa kaleessaa ibsameera. Giddugalli aadaa Amaaraa Finfinneetti ijaaramu kun Lagaar giddugala aadaa Oromoo cinatti kan ijaaramu yoo ta'u diizaayiniin ijaarsa giddugala kanaa akka giddugala aadaa Oromoo dhoksutti ol kaafame yookaan gamoo darbii hedduu qabuun ta'ee akka hojjetamus beeksifameera. Giddugalli aadaa Amaaraa kun akka diizaayiniin qophaa'etti ijaaramee yoo xumurame giddugala bashannanaa agarsiisa tiyaatiraa galmoota ammayyaa'oo waltajjiiwwan adda addaa itti qophaa'an of keessatti qabatas jedhameera. Giddugalli kun ijaaramee xumuramnaan giddugala aadaa Oromoo diizaayinii fi qulqullinaan gadi bu'aadhaan sadarkaa Oromoon hin malletti hojjetamee taphaan alataa gochuuf deema jedhameera. Gumii hayyoota Amaaraa kan isaan jedhan gaafii giddugala aadaa Amaaraa Finfinneetti ijaaru yeroo takkalaa uumaa kantiibaa magaalaa Finfinnee ture san bakka amma lafti kennameef kana naannoo Lagaar irraa akka kennamuuf kan gaafatanii ture. Yeroo sana takkalaa waan isaan deemaniif kana hunda waan hubateef magaalli kun magaalaa saboota fi sablammiiti. Sabaa fi sablammii 85 biyya kana keessa jiru hundaaf lafa ijaarsaa giddugala aadaa isaa kennuun hin qabnus
hin qabnu sababa jedhuun gaafii isaanii harkatti kan dide jedhame. Kun ammoo bakka muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad jiranittii fi itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kaartaa lafa isaa gaafatan kana gammachuu fi sirna guddaadhaan kennanii jiru jedhameera. Maqaa haadha siinqeetiin daldaluun dura haadholii siinqee ajjeesuu fi hidhuun haa dhaabbatu jechuun jiraattonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dubbataniiru. Tibba kana jedhan jiraattonni yaada nuuf kennan kunneen Itoophiyaa keessatti rakkoo hammaataa deemaa jiruun uummanni jumlaan dhumuun hidhamuu fi biyyaa baqatuun ajandaa guddaa hawaasaa idil addunyaa ta'eera. Gama biraatiin immoo sirnichi yakkoota waraanaa fi namoomaa raawwatamaa jiran dhoksuuf duula fi olola burjaajii bal'aa oofaa akka jiru waan beekamee fi haalamuu miti jedhaniiru. Duula filannoo sobaa fi kisaaraa siyaasaa gareen mootummaa biltsiginnaa keessummeessaa jiru haguuguuf yaaliin karaa paartii biltsiginnaan taasifamaa jiru kun garuu kan hin milkaa'u jedhaniiru. Itti dabaluunis jiraattonni kutaalee Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa yaada OFM'if kennan tibba kanas maqaa baankii siinqee jedhuun olola bal'aa facaasaa jiru jechuun dubbataniiru. Namoonni fayyaaleeyyiin tokko tokkos ajandaa kana fudhatanii yeroo facaasan mul'ataa jiru kan jedhan jiraattonni kunneen baankii dhaabuu ofii isaaniitiin hammeenya homaatu hin qabu jedhan. Garuu ammootu wanti beekamuu qabu jedhan baankichi maaliif faayidaa eenyuuf tarkaanfachiisuu fi kaayyoo maaliif amma lallabamaa jira kan jedhutu deebii argachuu qaba jedhaniiru. Oduu biyya alaatiin misirroonni Hindii dhorkaa COVID-19 jecha qilleensarratti wal fuudhan jedhameera. Misirroonni kunneen xiyyaara kireeffatan keessatti keessummoota 160 waliin sirna gaa'ela isaanii geggeessaniiru. Kunis dhorkaa sababa COVID-19 kaa'ame jalaa bahuu fi viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa ture misirroolii fi keessummoonni xiyyaara keessatti otoo wal dhiphisanii agarsiiseera. Naannoo Taamilnaaduu iddoo xiyyaarri irraa balali'uu jalqabee dhorkaan cimaan kan kaa'ame yoo ta'u namoota 50 caalaa walitti qabamuun hin danda'amu. Abbaan taayitaa aviyeeshinii Indiyaa dhimmicha qorachuu akka jalqabes gabaafamaa jira. Qondaalli siviil aviyeeshinii Times of India akka himanitti hojjettoonni daandii xiyyaaraa SpaceJet xiyyaaricha keessa jiran hojii dhaabsifamaniiru jedheera. Dubbi himaan SpaceJet akka Indian Express himanitti xiyyaarri Boeing 737 cidha booda Madwaaraa irraa gara Baangalooritti imaluuf beellama qabatee ture. Akka dubbi himaa kanaatti maamilli kun akka qajeelfama COVID-19 bahe xiyyaara keessatti waan dhukkubicha bal'isuu malu akka hin raawwanne dhorkamee ture. Indiyaatti weerarri koronaa vaayirasii akka haaraatti babal'achaa jiru namoota 300,000 ol kan ajjeese yoo ta'u hospitaalonni dhukkubsattoota keessummeessuu danda'u ol dhiphataniiru. Gaazexeessaa tokko to'achuuf xiyyaarri balali'aa ture kallattii isaa jijjiiree akka qubatu dirqisiifame. Xiyyaarri Riinar Giriik irraa gara Leetooniyaatti imalaa ture dilbata balalii isaa sa'aatii dheeraa gara Belaarusitti akka jijjiiru kan taasifame. Gaazexeessaa xiyyaaricha keessa ture to'annoo jala oolchuuf akka ta'e rogeeyyiin himaniiru. Biyyoonni Awurooppaa gocha kanaan dheekkamuun Belaaruus biyya shororkeessummaa raawwatteetti jechuun himatu. Gulaalaa miidiyaa Nexstar Group kan ture Roomaan Protaasevich xiyyaarichi deebi'ee balalii akka itti fufuuf hayyamamuu isaan dura to'annoo jala oolfameera. Miidiyaaleen Belaaruus akka jedhanitti xiyyaarri waraanaa MiG-29 xiyyaara kana gara biraa balali'uun Miniskii akka qubatu kan taasifame sodaa boombiin jira jedhuun ta'us boombiin garuu hin argamne jedhameera. Xiyyaarichi imala isaatti deebi'ee kan magaalaa gudditti Liitaaniyaa Vilnius kan qubate sa'aatii karoorfame irraa gara sa'aatii 7 ol barfateeti. Imaltoonni xiyyaaricharra turan maaliif imalli isaanii gara Miniskiitti akka jijjiirame odeeffannoon homaa akka hin kennamneef dubbataniiru. Imalaan tokko akka jedhutti gaazexeessaan Prootviz baay'ee sodaatee ture. Yeroon ija isaa keessa ilaalu baay'ee nama gaddisiisa jedhan. Imaltuun biraa Moonikaa Simkiyyeen galagalee namoota ilaalee murteen du'aa akka irratti murtaa'etti dubbate jechuun AFP'n himteetti. Ammatti gamtaan Awurooppaa fi Naatoon dhimma kana furuuf waamicha dhiyeessanii jiru jechuun Reuters gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun guyyaa kanaaf qabanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.